السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكانك يا دكتور عبد الرحمن إبراهيم نانجلاني هردا هواي إيمالا غرا عمرها فيها جيلال جسي قرصنا كبابتو دبر صوفي أكما بيكم نبني غرا هاجي يوكينا مو عمرها ديم وجرى ديبي أكا كوفيد كودا سغاليفا ميزيل يوكينا مو جفرا إنفلونزا يوكينا مو مننجايتسين كابا مفجران النقاب هدو قد كنافو يو إسن لكم imalina yookiin ammoo hin deemina. Akkasumas imaluun duratti yookiin gara haajii yookiin umraa osoo hin deeminiin duratti talaallii dhibee maqaa dhoofne kan COVID, kan measles yookiin gifiraa, meningitis akkasumas kan influenza fudhachuu keessan hin dagatina. Talaallii kan yoo fudhattan dhibeen kun yoo isin qabatee illee achitti dhukkuba kana isin irraa xiqqeessa. Hedduu dhukkuba isin laaffisa. Kanaafuu talaallii kana fudhachuun hedduu barbaachisaadha. Kabiraamo osoo hin deeminiin duratti wanni namni kamiyyuu beekuu qabu mootummaan biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa yookaan Ministry of Health ka Saudi Arabiyaa ulaagaa qaba. Wanta inni gaafatutti jira. Namni tokko biyya Saudi Arabiyaa deemuudhaaf umraadhaaf yookaan ammoo haajiidhaaf deemuudhaaf talaallii inni fudhachuu qabutu jira. Fakkeenyaaf namni Itoophiyaa irraa deemu yoo jiraatu dhibee talaallii yellow fever fudhachuu qabani. Ameerikaa irraa namni deemamu sun dirqama fudhachuu hin qabu. Yoo ammoo fudhatame illee ni gorfama. Kabiraa ammoo Ameerikaa illee ta'e bakka kamiyyuu irraa namni deemu talaallii meningokokal yookaan meningitis kan dhibee meningitisiidhaaf kennamu dirqama fudhachuu qabani. Namni tokko fudhachuu qabu yoo jedhu amata 3 dabran keessa yoo ka fudhatan taate irra deebi'anii fudhachuun hin barbaachisu. Hubadhaa amata 3 dabran keessa namni fudhate meningokokal meningitis fudhachuun namatti hin barbaachisu. Yoo ammoo amata 3 kan keessatti hin fudhatin taate osoo hin deemin osoo xayyaara hin seenin guyyaa 10 duratti akkam xiqqaatti guyyaa 10 duratti talaalliin kun fudhatamuu qaba. Yoo fakkeenyaaf talaallii kan har'a fudhattanii guyyaa 8 boodatti xayyaara ka seentan yoo ta'e guyyaa 10 waan hin guutiniif biyya Saudi Arabiyaa yoo deemtan kophaatti isin dhoowwanii haga guyyaa muraasa fi kophaatti jettanii achiin boodatti uummata kaanti dabalamtanii jechuudha. Kanaafuu osoo waan sun keessa hin deemne talaallii meningokokal meningitis kan osoo xayyaara hin korin yoo akkam xiqqaatti guyyaa 10 duratti fudhachuu keessan mirkaneeffadhaa. Kaan ammoo talaallii pooliyoo bakka fakkeenyaaf Itoophiyaa illee taana bakka amma Ameerikaa irraa dirqama namni fudhachuu hin qabu. Biyya akka Nigeeriyaa fa'aa, Paakistaan fa'aa, Afgaanistaan fa'aa, Chaad biyya jedhaman fa'aa keessatti dhibeen pooliyoo kunis ammas waan jiruuf namoota biyya sanarraa deeman fudhachuun hedduu gorfama. Kaan ammoo akkuma beekamu namni Ameerikaa illee jiru seasonal influenza vaccine kan jedhan amata amataan yoo fooliin dhufu nuu kennamu sun fudhachuu keessan hin dagatina. Fudhachuu qofaa miti sertifikeetii yookaan ammoo waraqata influenza vaccine fudhachuu keessan mul'isu kan meningokokal meningitis mul'isu harka qabatanii deemuu qabdan. Akkuma jalqaba irraa jenne carraan dhibee meningitis, measles, COVID fi influenza qabamu guddaa waan taateef talaallii sun hunda fudhatanii deemuun hedduu barbaachisaadha. Kaan ammoo dhibeen amma nu maqaa dhoofne kan yeroo hedduu namarraa namatti qilleensaatiin dabra. Kanaafuu yoo deemtan bakka haajii yookaan umraa akkuma beekamu nama hedduu walii dhufa addunyaa kan hunda irraa namni walii waan dhufuuf maaskii keeyyachuu yookiin ammoo haguuggii fuulaa godhachuu hin dagatina. Kanaafuu maaskii hedduu qabadhaa asii deema. Yoo alaallee jiraattan maaskii godhadhaa. Maaliif nama hedduudhaan waan wal qunnamtaniif namni bakka hedduu waan dhufuuf namni mallattoo hin qabu garuu dhibee COVID qabaachuu danda'a. Yoo ammoo kan maaskii hin godhannee akkuma beekamu hedduu crowded namni hedduu walitti maxxanee waan deemuuf nam takka irraa nam biraatti dhibeen kun dabruu waan dandeettuuf jalqaba talaallii fudhachuu keessan hin dagatina. Lammaffaa ammoo maaskii hedduu qabadha deema. Bakka nama waliin jirtan hundatti maaskii godhadhaa. Kaan ammoo dhukkubbiin fakkeenyaaf namni akka qufaa fa'aa qabaattan yoo ofirratti osoo hin deemin oowwii qaama fa'aa qufaa fa'aa ofirratti argitanii dhibee COVID irraa of laala. Dhibee COVID kanarraa yoo laallamtan yoo dhibeen kun isinirraa mul'ate hakima keessanii wal haasawa. Amma yeroo ammaa kanatti namni dhibee kana qabame yeroo dura guutuma guututti
travel godhuu hin danda'u. Amma garuu guyyaa muraasan boodatti deemuu ni danda'a. Kanaafuu sun hakima keessan illee gaafadha. Isteetatti seerii adda addaa waan ta'eef mana yaalaa yoo deemtan hakimi keessan bira deema. Dhibeen COVID akkas narratti argamee jira. Sila umra deemuu barbaada. Ammoo maal haa godhu waan jedhu gorsa hakima keessan gaafadha. Kabiraa ammoo yoo biyya umraa fi haajii deemtanii rabbi nagaan isin haa galchuutii yoo gad deebitan yookaan isin dhukkubi taate jechuun fakkeenyaaf hawwi qaama keessan ol ka'ee yookiin ammoo qufaan isin qabatee yookiin ammoo mataan kan isin dhukkubu ta'ee nyaatii isin jibbisiisee miirri isin hammaatee akkasumas diddigfawwan akkasii akka ofirraa qabaatan taate yoo mana yaala deemtan hakima keessanitti akka umraa haajii deemtanii umraa yookiin haajii deemtanii gad deebi'aa jirtan itti hima. Maaliif itti himuu maaliif barbaachisee namoota achi deemanii gad deebi'an dhibeen naannoo sunitti yeroo akkasii kana guddatu maal fa'a akka ta'e hakimoonni keessaa waan beekaniif salphumatti dhibee sunirraatii teestii isin godhuu danda'anii jechuudha. Kanaafuu yoo mallattoo akkasii ofirratti argitan yaa umraa fi haajii akkas deemee gad deebi'ee jedha hakima keessanitti hima. Kaan inshaallah rabbi isin haa eegu rabbi milkiin isin haa galchu. Akkasii dhaamsii har'aaf qabnu kanuma. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.